Maashaallah tabaarakallah. Cireen kun ciree maalirraa hojjetame isinitti fakkaata mee ilaala. Waan kikkii baaqelaatirraa yookaan fuulirraa hojjetame ni fakkaata wanni kun. Nyaanni kun jechuudha. Akkamitti akka dagalamu wajjumaan kan ilaallu ta'a. Maashaallah tabaarakallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirti hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii nagaa isiniin jecha egaa viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoo kana hojjetuuf wantoonni asitti na barbaachisan kun ni barbaachisu. Wantoonni argaa jirtan kun hanqaaquu kikkii baaqelaa akkasumas shunkurtii fi kaarotii timaatima jechuudha. Haaluma salphaa ta'een ciree hedduu namatti toltuuf hedduu mi'aaftu akka hojjannaa kunoo bishaan baaqelaa irra kaadheetiin jira bishaan danfee amma walumaan gara hojiitti seenne jechuudha. Hedduu roobaa jira. Sagaleen keenya dhaga'ama jedheetii yaadaa kun akkuma argaa jirtan kana egaa wanta kanneen irraa akkamitti kikkii baaqelaatii fi hanqaaquu walitti hojjanna haala bareeda ta'een hedduu takka mi'aa jechuudha. Wallaahi kanaaf haala kanaan yaala kunoo kikkii yookaan kikkii baaqelaa akka fuuliif ta'u ni dhiqadha. Sirriitti irraa dhiqadhee irra keenne saniin gara kan hojiitti dabarra jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hedduu takka mi'aawaa hedduu takka namatti tolaa hundi keessanuu karaa kanaan dalagaa isiniin jedha. Egaa namoonni baay'een haala kanaan hin dalaganii akkamitti fuulii fi hanqaaquu walitti hojjannaa isiniin jedha sanuu adiitti jechuudha. Kunoo kanatti irraa dhiqeetiin jira akkuma argaa jirtan kan haga bishaan adii yookaan immoo bishaan qulqulluun keessaa bootti irraa dhiqaa. Egas booda hedduu xiqqaadha maaliif hanqaaquutti dabaluudha waan ta'eef hanqaaquu firii 4-5 takkatti dabala saniin gara kan akkamitti qursii ajaa'ibaa hojjanna walumaan kan laallu ta'a. Egaa kunoo baaqelaan keenya bilchaataa jira bakka kana silkiin naan waraabnee waan waraabaa jiru see akka irraa hin jenne akkanatti xiqqadaadha. Saniin booda shunkurtii keenya cirannee gara hojiitti seenne jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya Oromoon as dhiyeenya kana maatii kiyya taatanii akka galatoomuu ulfaadhaa galanni keessan dachaa ta'u isiniin jedha. Oromoonni jalqaba irreen waliin turtan ulfaadhaa isiniin jechaa. Amma egaa shunkurtii keenya ciranna. Hanqaaquun kun firii 5 tana kan itti makuu jedhu. Haga fuuliin keenya yookaan kikkiin ataraa nuu bilchaatu suugollee ni hojjanna jechuudha. Egaa akkasii hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kan asitti shunkurtii hidda 2 yookaan shunkurtii diimaa akkasumas kaarotii firii 2 timaatima illee firii 2 qopheeffadhee amma daqiiqaa isinitti gabaabsuuf jecha ariifachiise hunda isaaniitu ni quuncisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan amma shunkurtii keenya quuncisee egas booda kaarotiin baay'ee xixiqqoodha. Haa ta'u rakkoon qabu. Isi hanqaaquu hojjettan kaarotiitti dabalatuu hin dagatinaa keessattuu adiitti hojjettan jechuudha. Akkasitti hedduu takka bareeda ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana viidiyoo keessa isin seenne bilbilli gadi jallatte rakkoon qabu ni hubattan jedheeti yaada. Egas booda albee kiyya dhiqadhee egaa quuncisee kana hunda isaatu akkanatti ni dhiqa. Qulqullinni sagaleetiif dhiifama xiqqoo qufaan naqabe qullubbii adillee hunda isaatu bakka takkanatti irraa dhiqee bishaan sadaffaa itti qica. Eegas booda egaa haala bareedaa ta'een ciree hedduu namatti tolu hedduu mi'aawu haaluma salphaa ta'een mala garaagaraatiin mana keenya keessatti maloota garaagaraa fayyadamnee cirees ta'ee laaqanas ta'ee irbaata jechuudha jijjiiraa hojjetuu dandeenya waan mana keenya keessatti argamu jechuu bifa garaagaraatiin karaa nama isinitti agarsiisu kun hedduu takka filatamaa fi jaalatamaadha. Akkasumallee hanqaaquu baay'istanillee gizee bittan nama waliin gahu kanaaf mala garaagaraatiin fayyadamaa dalagadha isiniin jedha yoo isinitti tolee ani haala kanaan dalagaa yeroo takka hanqaaquu karaa hedduun dalaguu dandeenya waan garaagaraa wajjin har'aan tana kan isinitti agarsiisu egaa fuulii wajjin akkamitti hojjanna yookaan kikkii baaqelaa wajjin kan jedhudha. Egaa akkasinitti tolu abdiin qaba hordoftoota kiyyaa kana ciradhee geesseetiin jira. Itti aansee kaarotii kanallee ni bulleeffadha gara gurguddaa kanaanis gara didiqqisuu saniinis gara lachuu ni bulleessa garuu baay'ee didiqqoodha jechuudha kaarotiin rakkoo hin qabu naa ta'a. Egas booda gara kanaan bulleessa amma immoo gara lachuu nu bulleessuu barbaada. Egaa viidiyoo tanaan dura hojjedhe keessatti namoonni hedduun viidiyoo hojjetame irra deebitanii na gaafataa jirtanii. Kanaaf namoonni hin argin yuutuubii keessa seenaa viidiyoo kan jedhu jala dhaqaa. Baay'een namoota keessan na gaafatan jechuudha. Viidiyoo hojjedhe irra deebi'ee hojjetuun gaarii mitumaa bu'aan qabu. Kanaaf
viidiyoo hojjetamee warri na gaafattan keessa seenaa ilaala. Keessattuu waa'ee biddeenaan ol qabatee namoota hedduutu gaafii na gaafata ture. Akkaataa eeleetti sileessanillee na gaafattanii turtan, isallee isinii gadhiiseetiin jira. Biddeena yeroo lama isiniif gadhiise. Kanaaf irra seentanii ilaaluu dandeettanii. Kada xaafii diimallee xaafii adillee hojjedhee jira. Kanaaf keessa seenaa ilaalaa, waan dalagamee irra deebitanii nan gaafatinaa isiniin jedha. Haaluma kanaan hundaa ciradhee timaatima kiyyallee ni ciccira. Hin faqaffaqu, tariitii yoo faqaffaqanillee ni ta'a. Angaruu haala kanaan dalagaa har'aan tana baay'ee takka mi'aayaa. Qursii yookaan ciree hedduu namatti tolu jechuudha. Hedduu takka roobaa jira ammaan tana. Ganamaan jechuudha. Adaamaa yeroo baay'ee halkan roobaayyuu, garuu sammoon kana ganamallee subii halkan ka jalqabe itti muffa jechuudha ganama. Yeroo akkanatti hunda isaatu ciradheetiin jira. Wanta na barbaachisu yeroo mata akka ciree asiif ka'uufi. Eegas booda baaqelaan keenya akkanatti bilchaataa jira. Namoonni baay'een onni kana waan irraa qoshashaa isinitti fakkaatini. Maxbashaan tun baay'ee haphiidha. Hedduu nama jibbista. Haphii jechuudha sirriitti hin qabatti nama xiqqoo. Saniif gurraachate malee xurii isinitti hin fakkaatin isiniin jedha. Waan akkana buskuutiif yoo ta'e malee waan xabaabbasan kanaaf baay'ee hin taatu. Garuu hadhisii marratti dalagaa haphiidha jechuudha. Baay'isee haphiidha. Bishaan irraa goggoguu namoonni baay'een jalqaba maaliif guddaawwaa irra keetta biraddisti warri jettan, ani garaa kanaan dalagaa. Yeroo tokko takka immoo haaluma kaaniin dalagaa. Keessattuu gizee waxii diimaa, ittoo diimaa hojjettan, waan gurguddaa gizee hojjettan jalqaba shunkurtii bilcheessitanii, amma garuu waan xixiqqaa waan ta'eef haala kanaan duwwaa irra kaa'ee egaa iqaan ho'een booda yookaan inni itti dalagu ho'een booda zayitiitti qicaa. Zayitiin xiqqoo egaa ho'een booda shunkurtii keetti naqadha jechuudha. Garuu waan akka ittoo diimaa akkasumas lukkuu akkas dalagdan shunkurtii jalqaba bilcheeffatuu qabdanii. Amma haala kanaan zayitii danfitti shunkurtii kee naqadha. Akkuma argaa jirtan kanan argitan jedheeti yaada. Sagalee amma irratti dhihee dhiqqoosii namni jira waan ta'eef sagalee sirriitti ol fuudhaan jiru akka dhagahamu abdiin qaba. Akkasitti fudhadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Shunkurtiin kiyya haala kanaan bilchaatutti jira. Egaa inni bilchaateen booda egaa wanni na barbaachisu itti godha. Asiin immoo cinatti akkuma argaa jirtan kana baaqelaan bilchaatutti jira. Egaa fuulii viidiyoo darbirratti hojjedheetiin jira. Haala bareedaa ta'een jechuudha. Namoonni allicatti illee hojjedhu jettan isiniif hojjedha. Har'a garuu ciree adda ta'e jechuudha. Namoonni baay'een akkanatti hin dalaganii itti aansee qullubbii adii itti godha. Namoonni keenya keessattuu akkanatti bifa kanaan hin dalagan adda isaatiitti malee, garuu ani haaluma salphaa ta'een ciree hedduu bareedaa ta'e tokko haala salphaa ta'een mana keenya keessatti akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisaa. Itti aansee kaarotii itti godhadha. Kaarotiillee haaluma kanaan ciree kana itti naqa. Egaa siin booda haga inni sirriitti gadi du'ee bilchaatutti timaatima ittiin galchinu jechuudha. Jalqaba inni gadaa du'u akkuma argaa jirtan kana sirriitti waliin geennee harka irraan bakka karaa biraa waan biraa hojjetuu hin dandeettu. Maxbashaan tun hedduu takka nama jibbisiistu haphiidha jechuudha. Ani yeroo kaanii gizee ramadaana akkana kukusii irratti hojjedha malee waan akkanaa kanaaf baay'ee hin taatu. Egaa kan isiniin jedha hordoftoota keetti aansee irdii kiyya itti godhadhaa dhiqqeesseetumaanii irdii na barbaachisaa. Egaa laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo waan gadi isin dhiisu laalaatiin nama kaawwanuu laalaa ooltanii laayik godhaa bayaa isiniin jedha. Wanti isinirraa hir'atu wanti itti kafaltan hin jiru. Egaa akkanatti itti naqadheen booda aga tokko aga bilchaatu neennaa. Egas booda kun haala kanaan gadi laafaa jira. Akkuma isin mul'atu kana dirri isaa gadi laafaa jira. Egaa akkanatti gadi laafee jedheen booda timaatima keenya itti godhanna jechuudha. Jalqaba garuu dhiqqoo akkanatti gadi laafee bilchaatuu qaba. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kun akkuma argaa jirtan kana gadi lallaafutti jira. Kaarotiif shunkurtiin illee amma timaatima keenya itti galfanna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa timaatimni akkanatti cirame kun yoo bilchaate innillee dirri isaa gadi laafee suugootti jijjiirama jechuudha. Osoo faqafannee goone muluma du'ee keessaa dhabama ta'a jechuudha. Waan akka suugoo kana yoo dalagdan timaatimallee akkanumatti yoo cirtan bareedaadha. Suugoo ni bareechisa jechuudha. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya haala kanaan goone daqiiqaa 10 takka ni bilcheessina. Maashaallah kunoo daqiiqaa 10 booda akkanatti dirri isaa gadi laafee suugoo ta'eetiin jira. Akkuma argaa jirtan kana harkaan irraa gattaa'uu hin qabu, ni qabdi. Kanaaf akkanatti dafee waliin dha'a jechuudha. Waan tokko yoo hojjennanii yoo hojjenne malee hin ta'u. Egaa kana gooneen booda egaa fuulii keenya ni ilaalla. Yoo bilchaate jala dhaamsuu qabna. Kunoo maashaallah bilchaatutti jira. Dhiqqooma hafaa daqiiqaa 5 takka tursiisee jala dhaamsa. Dhiqqooma hafa jechuudha.
akkan jajjabaanne keessaa xiqqoo sirrittillee guututuu hin qabu bilchaatee garmalee daqiiqaa 5 takka tursisee jala dhaamsa jechuudha fuulii kiyyallee. Asiin immoo suugoon keenya gahee kanaaf qophii ta'eetiin jira jechuudha fuulleen amma jala dhaamsa. Kunoo kana fakkaata. Gadi laafuutti jira akkuma argitan kana timaatimni bishaan waan qabuuf ofii isaati bishaan tufa jechuudha. Kunoo maashaallah fuulilleen geeraa jala dhaamsa amma istoofii jala dhaamsee irraa fuudhee dhimbiiba jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa sagaleen dhiifama isiniin jedha osirratti hin dhagaamini kunoo keessaa dhimbiibaa baaqilaa kana bishaan isaa garaagarummaan isaa fuulii gizee hojjannu bishaan isaa kana keessaa hin dhimbiibnu. Kamisaatiin dalagnaa kana garuu hanqaaquu wajjin yookaan killee hojii dalaguu edda waan ta'eef bishaan keessaa dhimbiiba jechuudha gadhumaatti. Sanii kaan yagini xaaffi jedhu akkanatti kaayaa jalaan biraddisti kaayee jira waan lafa kaayee isinitti hin fakkaatina viidiyoon baay'ee gadi mul'anne. Egaa akkan isiniin jedhaa egasii garana deebina. Kunoo suugoon keenya ga'uutti jira. Kanaaf amma suugoo kanatti nan'a jechuudha baaqilaa sanii. Haaluma salphaa ta'een qursii hedduu takka bareedaa ta'eef hedduu takka namatti tolu jechuudha. Maashaallah akkanatti itti nan'ee waliin geenna. Hanqaaquu yoom akka itti naqu gadhumaatti osoo ilaalin hin bahina baay'ee takka mi'aayaa karaa kanan yaalaa isiniin jedha. Dhumarratti waan isin ajaa'ibu hanqaaquma qofa fakkaata akka ajaa'ibaatti jechuudha. Haala salphaa ta'een ciree baay'ee bareedaa ta'ee mana keenya keessa qopheeffannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyya mala garaagaraatiin. Dhumarratti ni argitanii hanqaaquu qofa fakkaata jechuudha. Namnuu akka bakka sirriitti yoo niyyate malee hin beeku hanqaaquma fakkaata maashaallah. Kanaaf haaluma salphaa ta'een akkanatti dalagattanii mana keessan keessatti yeroo takka qopheeffachuu dandeettanii ciree baay'ee namatti tolu isiniin jedha. Hanga dhumaatti tura hanga ammaa ilaaltanii hin bahina dhuma isaa maashaallah ni argitanii isinitti tola uummata akka shakkii hin qabu. Keessattuu immoo osoo gootanii mootu daran jaalattan jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo hanqaaquu kiyya asitti isaanii keessatti qopheeffadha. Viidiyoo keessa achi hin seenne isaaniin jalas buute kaameraa jalas buute haala kanaan hanqaaquu fireeshanii cabsee kunoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Amma itti nan'a jechuudha. Kunoo akkanatti addatti qopheeffanne kana hin dhoofnu hin dhaamu jechuudha. Kanaaf akkanumatti suugoo yookaan baaqilaaf suugoo waliin geenne san irratti nan'a jechuudha. Osoo hin dhayin akkanumatti wajjin olii gadi oniin goonu kunoo akkuma argaa jirtan kan akkanumatti itti naqa. Wallaahi hedduu takka mi'aa jechuudha. Karaa kanaan yaalaa akkanitti isinitti tolu abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana like gochuun dagatinaa yaada keessanillee barreessaa qeeqallee barreessaa wanti sirraa qabullee yoo jiraate barreessaa isiniin jedha. Xiqqoo bakki itti hojjedhu naaf hin tolle. Egaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya akkanatti itti naxxanii suuta waliin geettanii amma wanti isinitti godhattan kun ana hedduu takka na rakkisa maxbashaan kun haphii waan ta'eef uummata akka biraa siquun qabu jechuudha. Osoo markaan olii gadi ofullee jidduudhaan ni qabata haphiidha baay'isee kanumatu manaa qabaaf kanarratti hojjedhe malee daawwannoo miti mijaa'aa miti jechuudha. Istoofiillee naayilee hedduu qaba. Akkuma argaa jirtan kan irraa fuudhaa irraa olsisaa akkasitti godhaa jira. Kanaaf harka keessaniin gattaa'uun qabdanii akkana waliin dhooftan akka inni firfirii ta'utti jechuudha. Eegas amma osoo inni dhama fixatin sooqidditti goona. Sooqidda ganuu ga'u laalleetti goona. Eegas booda harki keenya irraa gattaa'uun qabu jechuudha yookaan ni gubata daqiiqamatti guba onneen kuni garuu maxbashaa furdaa osoo ta'e rakkoon qabu kuni haphiidha jechuudha. Osuma akkanatti osoo harki kiyya irraa gadi hin taa'in akkana olii gadi oofu kana jalaan qabatuuf deema jechuudha. Harkaan irraa ol fufuudhaa ibidda irraa ol fufuudhaa waliin ga'aa jira. Haga inni firfirii ta'utti akkanatti dhiiqoo waliin dhooftanii xiqqoo ol guutee na rakkisee waliin dha'u. Maashaallah garuu ciree ajaa'ibaati wallaahi hedduu takka hanqaaquun akkamitti akkana baay'istee dalagdee garaan jedhan takka jechuudha. Garuu ammala addaatiin dalage hanqaaquma fakkaata dhumarratti ni ilaaltanii haga inni firfirii ta'utti akkanatti waliin dhooftan jechuudha. Sooqidda keenya itti godhannee jirra. Amma yoo irraa baasuuf daqiiqaan 5 nu hafu qimamii allichaa yoo qabaattan yookaan qimamii itti aditti gootan xiqqoo irra buustanii yoo jiraatu baate rakkoo miti jechuudha. Amma akkana egaa godheen booda yoo irraa baasuuf daqiiqaan 5 na hafu qimamii yoo mana qabaadhetti godhaa ibiddi baay'ee takka illee qaba. Laala akka inni firfir jedha gartanii dhumarra immoo kana caalaa firfir jedha. Maashaallah baay'ee takka jaaladhee jira nuyi. Isinitti illee akka tolu abdiin qaba. Kunoo maxbashaa ol guutee irraan harka jijjiguutti jira. Istoof irratti dhiifame isiniin jedha. Rakkoon qabu ni qulqullaa'a. Egaa inni akkana ta'een booda kunoo argitanii akka inni ta'e agartanii miti firfirii jechuun
baaqilaan fakkaatu jechuudha. Laala dhiyeessee isinitti agarsiisa. Hanqaaquu qofa fakkaata. Hanqaaquu firee shanitti godhe. Baaqilallee yoo xiqqaate ruubiin ta'a. Garuu haala ajaa'iba kanaan qursii hedduu takka nama hawwatu dalageetiin jira. Haga dhumaatti tura ammallee hin bayina. Egas booda qimamii xiqqoo irra buusa. Qimamii ittoo adiif qopheeffatan yoo manaa qabaattan. Uf dura inshaallah akkaataa qimamiitti qopheeffannu ka adiillee ka diimallee isiniif hojjedhaa xiqqoo naan mijanne. Egasii obsaan eeggadhaa isiniin jedha warri qimamii shaayillee na gaafattanii isiniif dalagaa inshaallah. Haala kanaan gootanii inni keessummaa feetaniif yoo dhiyeessan nyaata addaati jechuudha. Nyaata hin baratamneedha haala kanaan baay'isee namni hojjetu. Akkuma argaa jirtan kan akka ajaa'ibaatti firfirii ajaa'ibaa kan hanqaaquu qofaa fakkaata. Ammaan tana kun kana fakkaata jechuudha. Amma isinitti mul'ata jedhee yaadamee amma kamtu baaqelaa fakkaata. Haala ajaa'ibaatiin firfirii hanqaaquu qofa fakkaata jechuudha. Yoo dhandhamtan immoo hedduu takka jaalattanii yaalaa isiniin jedha. Itti aansee ammaan tana ga'e waan ta'eef istoofii jala dhaamsuudhaan qaaraa itti ciradha. Istoofii kiyyaa dhaamsa. Kun dhaamsee garuu dafee gadi lashin jedhu ibiddi kuni shakalaa waan ta'eef kan inni irra jiru kun dafee gadi hin dhaamu jechuudha. Saniif harka irratti akkana qabutti jira. Akkana jalaan qabanne. Maashaallah tabaarakallaa. Egas booda qaaraa ciree qaaraa itti godhe saniin booda qursii qofa dhiyeessitu nu hafee. Maashaallah qaaraa kiyya kun osoo beekaatiin gugurdisaa jira akka dhabni isaa sirriitti walitti bahee ijoolleen hin nyaattu. Haala kanaan kun firfirii kana fakkaatu kan hanqaaquu qofarraa hojjetame kan fakkaatu haala salphaa ta'een hojjedheetiin jira. Akkasinitti tolu abdiin qaba. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata garuu hin dhumanne haga dhumaatti turan waliin nyaattan isiniin jedha. Garuu laayik gochuu hin dagatinaa namni sheer godhuu dandeettan sheer godhaa hiriyoota. Dirqama yuutuubii qabaachuu miti nama 3-4 yoo sheerii goote hiriyoota keetii gahaadha jechuudha. Obboleeyyan kiyya marti keessanuu sheer gochuu hin dagatina. Laayik illee hin dagatina isiniin jedha. Akkana qophaa'ee kana egaa ni dhiyeessina waan mana kiyya jiru yeroo baay'ee gisee bidin tolchee geessu garagalchaa ni tolcha. Harka tokkoon bilbila qabee wulwul jedhaa jiran inni hubattan jedhee yaada. Daabboo ta'ee waan barbaadaniin akkana dhiyeessuu dandeettanii ani qixxaa manaa qabaa yookaan garagalchaa haala kanaan maashaallah tabaarakallaa qursii ajaa'ibaa dhiyeessa jechuudha. Kunoo ammaan tana nyaatuu qofa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebina hanga sitti hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyanaa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha. Hedduu takka isin jaaladha isin kabaja mara keessanuu jechuudha. Bakkuma jirtanitti fayyanaa ta'aa jabaadhaa dalagadhaa hojii kamirrattuu jechuudha. Egaa warri biyya namaa jirtanillee warroonni viidiyoo na gaafattanii kalee isinii hojjedha akka dhageettan abdiin qabaa jabaadhaa hojjedha. Gara biyya keessanitti rabbi nagaan isin haa galchu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti fayyanaa ta'aa baay'ee.